Ashama harka bunni kabajamtoota hordoftoota kiyya guyyaa raknas viidiyoodhaan walitti deebineeti jira. Akka qoosaa teenya irraa bu'aaraa jirtan abdii guddaadhaan isinirraa qaba jechuudha. Qoosaa teenya tana mandura haasofnee ta'e taganaallee jechuudha barreeffamaan argachuudhaaf weebsaayitii kiyya kanarra qunnootii weebsaayitii kiyya kanarra galtanii www.baradhu.com jettanii walumaa galatti baradhu.com jettanii yoo sarchi gootan argachuu ni dandeessan yookaan liinkii description box jiraata xuuxanii seentanii irraa bashannatanii dubbisuu ni dandeessan viidiyoon keenya kan guyyaa irraa ta'u maal jaa waliin itti ayaanu isin jira bara wayyaaneeti sanii bara wayyaanee sanii kiyya tokkotu ta'anii akka wakii godhanii waliin haasawaa jiranii jechuudha. Osoo waliin haasawaa jiranii kiyyaan tokko maal jeen bari boo gaafa dur qarshiin takka waa meeqa bitti jeeniiti kiyya poolisicha jechuudha. Poolisicha duubatti nagar poolisicha haa biyyi ta'ee jechuudha. Poolisii biyyi tanaatu isa duuba jira inni kuman qabu taa'eeti bari boo qarshiin takka dur waa hedduu bitti wallahi jireenyi nu qaalee abiyyiin jireenya nu qaaleesse jeeti akkanatti dubbachuu jira. Poolisiin humni addaa isa duuba jirti jechuudha. Osoo akkana jeetti isa if duubatti ergee harku maal jechuu deemta jeen poolisichi duboo akkasii maal jechuu deemta jennaan akkam yoo kam jeen gaarii dhabe. Inni guutummaa mala dhaawatee akkam jeen mootummaan gaafasii hattichisan eessaa fitee akkasii nu gurguraree jechuu deemaa mala dhawadhaa dhiisanii mee beejii isii lamaffaatti mee waliin ichi haa dabalu. Kiyyaa tokkootu ka'ee gara Finfinnee deemee Finfinnee dhaqee buufata xayyaaraa jechuudha boolee dhaqe. Yeroo boolee dhaqu iddoo paayileetii san dhaqee iddoo xayyaaratti barsiisan iddoo paayileetii san dhaqee xayyaara keessa seenee oofuudhaaf yaalii godhee jechuudha. Osuma yaalii godhu jiruuti daftara tokko buukii tokko gamasitti argee jechuudha. Buukii san mudee yeroo dubbisu akkam jedhan xayyaara sochoosuudhaaf haasuudhaaf diimaa gadhiibaadha gadxuqaadhaa ni tuqe jechuudha. Hin hubanne waan ta'eef ni tuqe diimaa ni xayyaarri buukiin ka ajajaati waan ta'eef ni tuqe maaloo deemsisuudhaaf magariisa achi dhiibaadhaa jeen ni dhiibe jechuudha. Maaloo samii irratti ol kaasuudhaaf gurraacha tuqaadhaa jeen samii irra balalisiisuudhaaf akkasitti ol kee samii irra yeroo inni ka'u jechuudha. Yeroo samii keessa ol qajeeluun jechuudha. Akkam jeen buukiin jechuudha akkam jeen maaloo lafatti buusuudhaaf kitaaba lammaffaa bitadhaati. Buukii lammaffaa bitadhaati irraa baradhaadha jeeni samii irratti hambisee jechuudha. Osoo haa takka hubatiin waa tokko hin hojjetinaadhaan isin jira. Isin lamaffaadha kiyya tokkotu baay'ee dhukkubee jechuudha. Mana hakimaa doktora bira warri isaanii fuudhee geessee jechuudha. Miila dhukkubni itti dhufee jechuudha. Yeroo ichi geessanitti warri isaanii bireen seenaa jaanii isaan ala kaanii doktorri ichi keessaa hakimuu jiran jechuudha. Miila isaa hakimuu jiran laxxafu jiran osoo laxxafu jiranii kaansariidha waan ta'eef dhukkubni osoo isaanitti himin miila irraa muran doktorri. Yeroo irraa muranii doktorichi kun gaddeebi'e yaaboo oduu lamaan isiniif qabadhee dhufee takka tagaddaa yookaan takka immoo tagammachuutiin isin qabadhee tamiin dura isinitti himaa jee doktorichi gaafate yaa doktor tagaddaa san tami jaanii gaafatan warri gurbaa saniitis jechuudha. Doktorichi kun yoo maal jee deebiseef gaarii dhabe. Akkam jeeni beektanii gurbaa keessan miilli dhukkuba kaansariiti waan ta'eef irraa murreetti jira takka gammachuu ammoo kophee isaa tan miila takka nama irraa bitu isiniif arkeetiin jira jeeni.